waan dambali'aniif uummata nuusa miliyoonaa kanneen ta'an qe'ee ofiirraa godaansisee jira. Lolaan bishaanii yeroo roobaa lammiiwwan Somaaliyaa 270,070 qe'ee ofiirraa buqqaasuusa Mohammad Sheek Nuur Baladuween irraa gabaaseera. Manni murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaa hoogganaa riphxee loltoota Koongoo duraanii Bosco Ntaganda yakka waraanaaf farra namoomaa dalaganiif hidhaa waggoota 30 itti muree jira. Abboonni murtii ICC ajjeechaa humnaan gudeeddii quunnamtii saalaaf nama gabroomsuuf ijoollee loltummaaf fo'achuu dabalatee yakka 18 kan himatan baatii adoolessaa keessa ture. Ntagandaan baatii bitootessaa bara 2013 qabee to'annaa jala kan jiran yoo ta'u yeroon kunis waggoota 30 irraa kan hir'atuuf ta'uun beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peensiif gorsaa dhimmootii alaa kan ta'aniif kan yeroo pirezidaanti Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuukireen Voolodimiir Zeleniskii siyaasa irratti akka gargaaraniif qorannaa akka geggeessan gaafatan dhagahan har'a koree qorannaa Tiraamp aangoorraa kaasuuf geggeeffamu duratti dhiyaatanii dhuga ba'umsa kennuuf jiru. Jennifer Wiiliyaams qorattoota koree kanaa duratti dhiyaatanii cufataatti dhuga ba'umsa kennuuf biilsa mana maree bakka bu'ootaa seenanii jiru. Oduun ammaaf qabnu qabu jedhe. Haalli sirbana Oromiyaa keessatti mul'ate dogoggoroota muraasa biyya kana diiguu biyya kanarra darbee immoo yerootti Afriikaaf wabii ta'aa jiru sabni keenya irra jira. Kanaaf diigumsa Afriikaas illee sababa ta'uu danda'a. Ga'een dargaggoonni keenya akkuma beekamu humna jijjiiramaa biyya kanaati. Bifa gurmaa'een, bifa tasgabbaa'een, tartiimoodhaan bifa masakamee namatu qabsoo diina irratti hin geggeessu ta'ee jijjiiramni amma adeemsifamaa jiru kun hin dhufu ture. Ifa biyya kanaan ta'u ture. Mallee dargaggoon keenya qabsoonni keenya amma qaanqee isaatu mul'ate giinii isaa dachaa ba'aa jira malee hin xumuramne. Dargaggoon keenya ammallee dhaabbatee wal dhaggeeffachuu qaba. Hayyoonni keenya yeroo kamiin caalaa kallattii kennaa deemuu danda'u tura jira. Bakka dogoggorri hin jiru jechuun hin danda'amu. Biyya bal'aa amma kana ga'uunis kana sanallee deebi'anii ilaalanii egereen keenya immoo caalmaatti bifa akka deemu gochuutu nurraa eegama jechuu barbaadeetan. Dargaggoonni Oromoo jijjiirama dhufeeraa jedhame qaanqee isaa argamsiisuudhaaf wareegama qaalii kaffalani. Kanaaf gaaffileen gaaffii ta'anii hafan baay'eedha. Kan Oromoof hin deebine. Kun immoo dargaggoota dallansuu keessa galcheera. Hokkoraafis ka'umsa ta'eeraa kan jedhamu dargaggoo Gadaa Gabbisaati Finfinneerraa. Egaa qaama hawaasaa addunyaa kamii keessattuu dargaggeessi garee biyya tokkoo maal ta'uu akka qabdu gahee ishee kan murteessu dargaggeessa. Siyaasni biyya kanaallee tasgabbaa'ee uummati kun waan inni barbaadu argachuuf qooda isaa qabsoo keessatti kaba'ataa ture kun aga ammaatti firiin inni eegaa ture sun hin argamne waan ta'eef saniin aarii guddaa keessa galeetu jira jechuudha yeroo kana. Kanaaf mootummaan akka mootummaatti waan dargaggeessi qabsaa'aa fi ture kana galiin ga'uu qabsoo qabsaa'aa ture keessatti immoo mirga falmatee argachuu qabu sana hin arganne. Afaan isaa hin kabajamnee fi daangaan isaa hin kabajamnee fi waa'een Finfinnee dargaggeessi 5,000 hanga 7 itti wareegamaa ture sun deebiin arganne. Kanaaf dargaggeessi Oromoo amma haalli ittiin keessa jiru qabsoo akka haaraatti kaasee qabsoo keenya asiin deemee kana karaatti dhiisnee hin gallu akka warra dargaggeessa Ijipti sana hin taanu ka jedhuun qabsoo akka haaraatti eegalutti jira jechuudha. Dargaggoonni hedduun hojii dhabeeyyiidha. Oromiyaa keessattis ta'e sadarkaa biyyaatti dargaggoota kanaaf hojii uumuu fi aadaa hojii dargaggoonni qaban jijjiiruuf yoo hojjetame jeequmsi biyyattii keessatti mudatu ni hir'isaa jedha dargaggoo Darbaan. Dinagdee fi siyaasa yeroo baay'ee walirraa adda kan bahu yoo ta'e deebi'anii biyya gara gurguruutti waan deemuuf jiramoonni argaman kun dinagdeedhaan utubamuu danda'u tura jira. Yoo sanan ta'u ta'e dinagdee dargaggoota keenyaa diinni hubateetu gara sanaan qaawwaa argatee tokkummaa keenyaa waan danda'uuf argame kun gara hojiitti aadaa hojii kabajuu qabaachuu danda'u tura jira. Kan hojii fooyya'uudhaan siyaasi keenya duukaa fooyya'aa deema, dinagdeen keenya fooyya'aa deema. Gama biraatiin akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti wayita rakkoon tokko uumame osoo gara jeequmsaa lubbuu wal balleessuu fi qabeenya barbadeessutti hin seeniin dargaggeessis ta'e jiraataan biyyattii gaaffii sirraan qabaa kan inni ittiin jedhe qaamni kamiyyuu deebii kennuuf hin barbaachisaadha kan jette immoo shamarree Duuleedha magaalaa Amboorraa. Yeroo akkasii uumamu tokko miira keessa seenuu miti tasgabbaa'uu obsa godhachuudha. Mootummaan ammaan obsa godhachuu qabaan jedha. Dabalata immoo uummata tasgabbeessuu. Amma fakkeenyaaf sadarkaa kanarraan hanga maal akka ta'e beektaa akka hubannoo kootti iddoo Dooktar Abiy wanti kun yeroo ta'u sanaa osoo
uummata tasgabbeessu wanta kana ideetu jedhee raakkan beekneetu tarkaanfiyyuu qulqulleessina uummata beeksisna nuti hin balaaleffne iddoo jedhee bishaanumatti naqe tasgabbeesse oolanii bilanii maaliif jedhu jira isaan murteessoo turan. Akka namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennanitti egereen biyya kanaa qajeelaa akka ta'uuf mootummaan gaaffii dargaggoonni kaasan deebisuu, rakkoolee mudataniif ammoo furmaata battalaa fi furmaata waaraa kennuu, dargaggoonni ammoo dhimma biyyattii keessatti raawwatamu kamiyyuu qalbiidhaan ilaalanii xiinxaluu qabu jedhan. Itti dabaluunis dargaggoonni abdii boruu biyyattii waan ta'aniif carraa hojii jiru hundattuu fayyadamuu qabus jedhan. Walitti bu'iinsa torbanoota lama dura biyya keessatti uumamaa turan sabaa himaaleen biyya keessaa haala kamiin akka gabaasaa turan ilaalchisee ogeessa koominikeeshinii kan ta'an obbo Gammachuu Baqqalee akkas jedhu. Qabeessa turanii sirrii turee mirga sarbamuu namaa asiis achis jiru sirriitti walitti fidanii ilaalaa turanii gaazexeessonni biyya keessaa yoo itti aanaa fi shakkiin qaba. Miidiyoonni baay'een haala kanaan gabaasaan turre gaazexeessitoonni baay'een yeroo baay'ee gartuu tokko deeggaranii gartuu isa kaan seexaneessuu jira. Demonaayizeeshinii jedhamu kan afaan Ingiliffaatiin warra ofii warra jaratti aanu sana Ameerikaa warra nagaa qabanii warra nagaa hin booressine godhanii mul'isu warra isaanitti naanne warra karaa gamaa jiran immoo akka seexanaa godhanii agarsiisaa turan. Kun nagaa uumuuf waan fayyadu. Obbo Gammachuu Dheeressaa barsiisaa Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii fi barataa barnoota digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinneeti. Waraqaa qorannoo isaanii dooktarummaa dhiibbaa miidiyaan hawaasaa ilaalcha siyaasaa irratti qabu mata duree jedhuun hojjetaa jiru. Qooda miidiyaan hawaasaa walitti bu'iinsa uumamu irratti qabaatu jedhan akkasitti ibsanii jiru. Kan miidiyaan barbaachiseef odeeffannoo argachuudhaaf. Yeroo tokko televezyiinii reediyoon odeeffannoo gahaadhaaf yeroodhaaf siin kennu. Amma rakkoo akkasii tumameera isa jedhamu isa ganama uumameef boru yookiin galgala kan TV irraa argitu. Feesbuukiin immoo yoo akka kaasee maal akka ture hanga isaatuun beekin awutomaatikiidha kan inni dabarsu. Odeeffannoon sun sobaa ta'uu dhugaa ta'uu dafee dabarsa. Ilaa amma gaamaaloodha rakkoon feesbuukiin amma biyya keenya keessatti baay'inaan uumaa jiru. Yoo namni lama rukutame nama 200 rukutame isin jechuu danda'a. Of course garuu namni rukutame raawwiidha laaddoo sana. Amma baay'ina isaa irratti malee wanti ta'e jiraachuu seen agarsiisa laa. Amma feesbuukiin egzaajireeshinii qaba. Inni dabalu baay'ee dabalu. Ol guddisuutu jira. Garuu immoo oduu saatii barbaaddetti argachaa jirta jechuudha. Ogummaa gaazexeessummaa haala kabajeen akkamitti sabaa himaalee fi gaazexeessitootni haala ittiin dhimma yeroo irratti gabaasuu qabu jedhanis yaada isaanii lafa kaa'u hayyooleen kunneen. Haala nagaa fi gabaasuu kan inni danda'u yennaa waan afur of keessaa qabaatedha. Tokkoffaa dhuga qabeessa ta'uu qaba. Dantaa adda addaa irraa bilisa ta'uu qaba. Inni kaan immoo sirrii ta'uu qaba. Sirrii ta'uu qaba jechuun yaada garee tokko yookiin lamaa qofa ilaaluu hin qabu. Inni rakkinni yookaan walitti bu'iinsi tokko himamu yeroo baay'ee warra walitti bu'an sana duwwaadha kan gabaasamu. Warra walitti bu'an sana boroo maaltu jira? Maaltu uumame? Maaltu akka jedhu walitti buusan godhee dantaan gara biraan jiraayi dantaa lama qofaa osoo hin ta'in dantaan 3-4 jiraachuu danda'a gadi ta'e sana sirriitti hubachuu qabaa jechaadha. Ilaalcha garee tokko yookaan sababa tokko qofa yookaan immoo furtuu garee tokko qofa dhiyeessuun qabu jechaadha. Furtuu garee hundumaa sababa garee adda addaa ilaalcha garee adda addaa of hammachuu qaba. Ilaalcha gareetu adda addaa yennaa ofitti hammatee gabaasu propagandaan ta'u jechaadha gabaasni sun. Gabaasni sun gabaasa dhugaa gabaasa nagaa fiduu danda'u ta'a. Inni itti aanu immoo haala itti fakkeenyaaf yennaa sarbamuun mirga dhala namaa yoo jiraate sun sirriitti gabaasamuu qaba. Haalli inni itti gaasus baay'ee barbaachisaadha. Jechoonni inni itti fayyadamu, suuraaleen inni itti fayyadamu akka walitti bu'iinsi sun itti jabaatee itti fufu taasisamu akka gadi cabu akka namoonni nagaa yaadan taasisa kan jedhu baay'ee barbaachisaadha. Sana hubateetu gaazexeessaan tokko kan gabaasuu qabu. Yennaa haala kanaan gabaase ta'e nagaan uumamuu danda'a. Miidiyaaleen mootummaa odeeffannoowwan sobaa ta'an saaxiluuf gumaacha mataa isaaniis haala ittiin baachuu qaba jedhan obbo Gammachuu Dheeressaa akkas jedhu. Feesbuukiin an akka kootti hawaasa caalaa mootummaan irraa fayyadamuu qaba jedhee yaadan. Lafa oduun sun jiru eega dafee bira ga'ee qaamonni mootummaa kan kana hordofu dafee iddoo sana tasgabbeessuu danda'u turaraata. Amma yeroo baay'ee iddoo akkasii rakkoon jiraatu jedhamuutu namni du'aa jira namni maaloon ta'aa jira jedhamu qaamni kara mootummaa warri nagaa eegdonnis yeroo isaan duubatti harkifatantu jira. Yeroon kuni yeroo akkasii miti amma. Mootummaan hawaasa wajjin kompiitii gochuu waan dadhabu natti fakkaata. Moobaayiliin harka irratti qabata jiraan umuriidhaan nama bishaate ta'uu danda'a. Dargaggeessa miiraan hoogganamu ta'uu danda'a kan poostii godhu. Namitti yaadee immoo dhugaa poostii godhu immoo jira. Baay'ee biyya kana keessatti amma namni hundumaa waan feesbuuk irraa argamti kan inni hordofaa. Eenyutu barreesse waan jedhu jira. Ragoolee qabatamoo hin jiru. Aktiivistoonni amanamoo hin jiru.
kan soba barreessuun barbaanne waan qabatamaa hamma namni sun hin barreessan irrattillee namoonni kan namaan ni jiru. Egaa kanarratti caalmaatti warri nagaa tiksan kan mootummaadhaa kana duuba hordofanii lafa rakkoon jiru sana dafanii ilaa akkas inni akkas jedhame akkas ta'eera. Feesbuukiin sun yeroo inni dafee ta'u meeyinistiriim miidiyaadhaan dhufanii isaan immoo televezyiiniidhaan haalawwan jiran tasgabbeessuun hin danda'amu. Sabaa himaaleen gumaachi isaan nagaa fiduu keessatti qabanis olaanaadha jechuun dubbatu obbo Gammachuu Baqqalee. Gabaasa dhiyaatu irratti hundaa'ee yookaan haalatti gabaasamu irratti hundaa'ee qabiyyee gabaasichaa irratti hundaa'ee gaazexeessaan tokko walitti bu'iinsa tokko yookaan ittuma akka cimu gochuu danda'a yookaan immoo akka laaffatu akka gadi cabu gochuu danda'a. Namoota wal lolan yookaan gartuu wal lolan lama walitti fiduu danda'a. Yookaan immoo addaan baasuu danda'a haala itti gabaasa sanarratti qabiyyee gabaasa sanarratti hundaa'e jechaadha. Akkuma addunyaatti gaazexeessummaan nagaa jedhamee kan yaadoleen gurguddaan jijjiiran maalii tokkoffaa gaazexeessaan tokko karaa nagaa agarsiisuu qaba. Furtuu rakkina sanaa agarsiisuu qaba. Walitti bu'iinsa sana waaltu uume jedhee gadi bu'ee sirriitti xiinxalee sababa walitti bu'iinsa sanaa agarsiisuu qaba. Rakkina sanaaf maaltu sababa ta'e? Sababni walitti bu'iinsa kanaa walitti bu'iinsa caasaati moo kan qaamaati moo kan sirni suni fideera moo maali jedhee sirriitti keessa gadi bu'ee ilaaluu qaba jechaadha. Warreen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan hundumaaf aantee qabaachuu qaba. Afaan Ingiliffaatiin impaati jenna. Maal jechuudha? Yookaan irraa fagaachuus hin qabu yookaan itti dhiyaachuus hin qabu. Yaada warra walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan hundumaa itti dhiyaatee hubatee baruu qaba. Garuu warra walitti bu'iinsa sanaaf miidhamaniif immoo ho'a qabaachuu qaba. Ho'a jechuun afaan Ingiliffaatiin simpatii sana garaaraafamuu qaba warra walitti bu'iinsa sanaaf miidhamaniif. Kanaafuu gabaasa sana haala kanaan yoo gabaasee nagaan bu'uu danda'a, nagaan akka bu'u gochuu danda'a jechuudha. Namootni sabaa himaalee garaagaraa fayyadaman keessumaa kan miidiyaa hawaasaa fayyadaman waan gochuu qabu jedhanis obbo Gammachuu Dheeressaa haala kanaan dubbatanii jiru. Collective behavior waan jedhamu jira. Walitti dhuftee wanta tokko maalirraa ka'ee eessa deemaa jira maaltu kaasee waan jedhamu yeroo keessumaa 4-5 taatee jirtu analyze gochuu dandeessuti. Qabi waan jedhu jira. Eessaa dhufii maal ta'a godhee ilaalchi isaa maaloodha yaadolee jiru alanfachuu dhiisuun mul'ata. Magaalaa tokko keessatti yeroo waan tokko Facebook irra jiraate magaalaa isa iddoo biraa isa lixaa isa kaabaa isa kibbaatu arga. Danda'ama yoo ta'e qaamarraa mirkaneeffatamuu qaburraayi mirkaneeffachuudha. Wanta akkasii jedhamaara. Maybii oduun sobaa biyya alaatti gurgurama ta'uu danda'a. Biyya keenyatti gurgurama waan hin beekuun qabu garuu. Kanaaf isa kana kan tasgabbeessuu qabu akkuma kanaan immoo hordofuu qabu qaamotumti kana ispeeshaalii sooshaal miidiyaa kana impaaktii isaatii fi hojjechuu qabu mootummaan dafee hordofuu qabu. Yeroo rakkoowwan uumaman rakkoowwan sana qofaa irratti fuuleeffachuurraa bifa ittiin walitti bu'iinsi kun furamuu danda'uu fi jijjiiramoota jiranis akkasuma gabaasuu qabu jechuun dubbatu obbo Gammachuu Baqqalee. Baay'ee nagaa gabaasu ani nagaan akka dhufu gochaan jira gabaasa koo keessatti. Haalli jechuun ani itti fayyadamu, furaaleen ani itti fayyadamu, haalli itti gabaasaa jiru, dhuga qabeessaa, sirriidhaa, loogii qabamoo hin qabu jedhee of gaafachuu qaba. Warri miidiyaa hooggananis, warri miidiyaa qabanis kontineetii miidiyaan ani hoogganaa jiru kun miidiyaan an qabu kun hamma dhugaa kontibiitu godhaa jira, maal godhaa jira, maal buusaa jira dhugaa biyya kana keessatti akka mirkanaa'u jedhanii of gaafachuu qabu. Inni kaan immoo baay'ee barbaachisu hojiin nagaa kanaan dura hojjetamee jira. Fakkeenyaaf guutiif geejjiba jirti. Araarri bu'ee jira iddoo adda addaatti yooduma kana iyyuu baalee irratti fakkeenyaaf araarsaa turan warri noolii waan kana walgiddaa sana caalaa iyyuu araarri akkamiin akka bu'uu danda'u namoonni akkamiin araaramaa akka jiran sana sirriitti qabaatanii namoonni yaada nagaa kana yaada araaraa kana of keessa deddeebisanii akka sirriitti yaadan taasisuu qabu. Awwaanis godaannee midhaanti duulu kun yoom isaniin bahe? Gara torbaan tokko ol ta'eera edda hawaasni kun gara naannoo Oromiyaa keessa galee Oromiyaa keessa immoo godina qaba keessaa Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessatti gara ammaan tana gara aanaa 13 ga'ee jira. Gandoota 130 ga'ee jira gaa. Kanaafuu hanga yoonaatti lafti inni yookiin immoo lafti oomishaa inni qabatee yookiin immoo irra qubatee irraa deeme yookiin immoo weerare jennu kun gara hektaara 23 fi 328 akkas ta'a. Malkamiin ofirraa dhoortan? Hanga kana keessa gara hektaara 22 fi 276 mala aadaa fi keemikaalaan akkasumas xiyyaaraan illee irraa rukunneetu jirra. Akkuma beektan hawaasni kun bakkaa bakkatti yoo xiyyaaraanis rukutte yoo keemikaalaanis rukutte yoo mala aadaatiin waan isa baaratu waan isa jeequ itti
gootee haara itti ultee naannoo ooyiruurraa akka deemu goote iddoo tokkotti gar tokkotti immoo godaanaa akkaataa kanaatiin garuu akka waliigalaatti yeroo ammaa kana haala gaariidhaan ofirraa faccifnee jirra. Rakkoon guddoon jirtu isa keessa seene kana isa Oromiyaa yookiin immoo godina lamaan Harargee baaf Harargee lamaan lixaa kana keessa seene to'achuun baay'ee mul'ifne baay'ee rakkoon nutti hin taate. Rakkoon gugurdoon jirtu. Naannoo Somaalee fi naannoo Dirree Dhawaa kan jiru kanatu bifa haaraatiin akkasuma achirratti to'atamuu qabu. Naannoo sanatti rakkoo qaawwaa guddaatu jira. Isa sanatu gar keenyatti bifa haaraadhaan yeroo yeroodhaan galee nu rakkisuuf jira malee isa naannoo keenyaa xiyyaaraan rukutneerraa aanaa qarsaarratti iddoo biraarrattis koordineeshinii geessee fudhannee warra xiyyaaraatiif kenninee rukuchuu jirra. Keemikaala kanas immoo warra kan makiinaa irratti camadaman illee rukuchuu jirra. Akkasumas immoo motoraayizd ispreeyer kan jedhamu dugdarratti baatamee rukutus isaa rukuchuu jirra. Namni hundumtuu bifa duudhaatiin barattoonni mana barumsaallee itti ba'anii akka ooyiruurra hin qubanne akkaataa kanaatiin dhoowwuu guutirra jirra. Awwaannisi kun midhaan akkamii nyaati? Yoo hedduu waan akka boqqoolloo yookaan baadallaa kana baala baadallaa kan nyaataa jedhanii yoo inni corqaa yookaan ammoo inni guddachuu jiru yoo inni daraaruu jiru yookaan ammoo yoo inni xiqqoo qiicuu jiru yoo inni midhaan baasuu jiru kan nyaataa jedhanii aga guddaan midhaan kam nyaata awwaannisi? Awwaannis voraashees jenna. Voraashees jechaan midhaan hundinuu margallee dabalatee waan inni hambisu hin jiru jechaadha. Yeroo ammaan kana Harargee irratti bal'inaan oomishti jiru oomisha mishingaati. Mishingaan immoo yeroo ammaa kana gara corquu fi gara gahuutti onmaachiti isteejiisa jennuudha jira. Bal'inaan isarratti nyaachuu jira. Garuu boqqoolloos hin hambisu jechuu. Boqqoolloon yeroo ammaan kana goggogee akkaataa kanaan jira. Isa miti kan barbaadu amma. Inni kan barbaadu waan lallaafaa, waan jiidhina qabu, waan moistarii of keessatti qabu kan. Mishingaa kana jira isa baay'ee adamsaa isa miidhaadha jira jechuu barbaade kan gama biraatiin aanaa Jaarsoo Harargee Bahaa keessatti aanaa Kombolchaa Harargee Bahaa keessatti illee bunallee iddootti nyaatee jira, caatiillee iddootti nyaatee jira, margallee hin dhiisu jecha. Kanaafuu hawaasni kun waan inni fudhatu gonkumayyuu hin jiru. Waan jiru fudhatee nyaatee deema. Kanaaf voraashees yookiin immoo maayigiraasarii teest jennee warreen ramannu keessaa awwaannisi isa tokkodha. Inni lammaffaan shimbirroo girrisaati. Inni sadaffaan immoo armii oromoo yookiin immoo sugee jennee kan waamnu kanadha. Kanaaf isa kana keessaa inni kun baay'ee waan ulfaataadha jechuudha. Gada biraa awwaannisa akkana kan argitanii isantu dhufe? Akkaataa kanaatiin bara baraan baay'ee waan deddeebi'ee mul'atu miti. Waggaa 7 dura bara 2003 yookiin 2004 akkaataadhuma kanaan duras mul'ateera jechuudha. Garuu edda fi akkaataa kanaatiin kan mul'achaa hin dhufnee fi mul'anni isaa yookiin immoo akkaataa kanaatiin baay'ee bifa weeraraatiin yeroon itti mul'ate hin jiru jechaadha. Akkaataa ol ka'een bara kana mul'achuu isaati. Raammoon kun baay'ee isaa kan deemu baha Afrikaa keessatti baay'ee hin marfata yookiin immoo siizinaal iddoo siizinii yookiin immoo waqtii eegeetu akkaataa kana mul'ata jechaadha. Yeroo ammaan kana waqtiin isaaf mijataa fi iddoon inni nyaata itti argatu biyya kana keessatti Itoophiyaa keessatti waan ta'eef iddoo kanatti dhufa jechaadha. Yemanii fi Sumaalee irraa madde jechaadha. Achirratti dhorkamuu yookiin immoo ittifamuu qabaayyuu jechuudha. Gamkaanin ammoo gara Booranaa fakkeenyaaf gara Gujii, gara Baalee, gara Wallaggaa, gara dhibii naannoo dhibii keessatti hagammaa waan argitan hin qabdan Harargee lamaan malee. Mayoonaatti kan jiru daangaa warra Somaalee fi warra Affaar kan ta'e Harargee lamaan irratti mul'ate. Amma yoo iddoo kanatti dhorkuu dadhabne yookiin immoo yoo baay'ee nu miliqee hin deema taate calqaba frontlaayinii yookiin immoo warra kallattiidhaan daangaa Harargee daangessan kan akka Bahaa Shawaa, kan akka Arsii, kan akka Kaaba Shawaa, kan akka Baalee kanatti illee qaxxaamuruu danda'uu waan danda'uuf godinaaleen kun illee qophii guddaa gochuu dammaqaniillee waan kana hordofuuf ittisuudhaaf sakatta'insa illee gochuutu isaanirraa eegama. Naannoo sana hin qaqqabu jennee waan tamma dubbannu jala murree dubbannu hin jiru jechaadha. Kanaafuu namni hundumtuu of eeggachuutu irra jiraata. Gan 7 duratti midhaan
hektaara hagamii yookaan ammoo midhaan qarxii hagamii sanirra balleesse bineensi kunin yookaan ammoo awwaannisi kunin. Yeroo sana akka biyyaatti akkaataa amma bara kana mul'ateen isa bara kanaatu caala malee baay'ee bittinnaa'eetu biyya keessadha. Asii ka'eetu naannoo bahaa yookiin immoo Itoophiyaa keessa galee amma dhaqee Finfinnee magaalaa Finfinnee ga'utti gale jechuudha. Baay'eellee daataan kun daataa yeroo turedha gara ganna torbaa waan tureef daataa sanaaf galawan jechuu baay'ee hanga tokko miidhuusaa hin beekama jechaadha. Ammoo Itoophiyaa keessatti amma naannoo agamitti bineensi kun nullee hin bahee jedhee iyyachuu jira. Egaa amma ani kan inni sifaan haasa'aa jiru kan naannoo Oromiyaati. Anillee ogeessa naannoo Oromiyaati. Garuu naannoo Amaaraa keessatti, naannoo Tigraay keessatti, naannoo Affaar keessatti, naannoo Sumaalee keessatti dirree dawaa irratti yeroo ammaan kana jiraachuusaa mul'achuusaa odeeffannoo nan qaba. Odeeffannoos walii jijjiirraa baay'ee naannoo Amaaraa kanatti illee ammallee baay'ee ol ka'aa ta'uusaa naannoo Tigraay irrattis akkaataadhuma kanaan hammaachuusaa ammallee odeeffannoo nan qaba jechaadha. Garuu hagam lafa hektaara hagam jedhu kana ministeera qorraarraa argachuu dandeessu yookiin immoo warra naannolee irraa argachuu dandeessu kan naannoo Oromiyaa qofaan kennuu jira.